Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akam jeritan paya gesan jeritani jarra wallahi alhamdulillah skenya jarra. Gamuchu guddaa tokko natti dhagahame maaliifi afaan Oromoo afaan Googilii yeroo ta'u yeroo na kanatti bara duraanii afaan Oromoo raadiyoo cabsa jaanii jarri diinaa maqaan taanii Oromoo moggaasa turanii har'a garuu afaan Oromoo afaan Googilii yeroo ta'u kanatti warreen aarsaa kana kaffalanii lubbuu isaanii ittiin wareeganiif galanni haa ta'u. Akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii jirtanii kongireeshin jennee jirra. Ilmaan Oromoo warreen biyya lafaa jirtan warreen biyya keessaa biyya alaa jirtan ulfaadhaa baay'ee galatoomaadha. Googiliin ammallee namoonni baay'een Googilii keessa galanii sarchii yoo godhan akka barbaadanittis argamaan jiru maaliifi jechoota baay'ee irraa fi jechoonni isaan hayyoonni keenya akkuma eegaletti akka xumuran dhaamsa kan dabarfachuu barbaada. Garuu nama baratee sii miti, nama Googilii qoratu miti, nama waa'ee afaan Oromoo qoratu sii miti. Afaan Oromoo naan jaalladha, afaan saba kootii, afaan keenya waan ta'eef naan qoradha. Yeroofis yoo gaafa rabbiin yeroo tokko yoo carraa barumsa argadhe anillee baradhee waa'ee qorannoo afaan Oromoo aadaa afaan Oromoos naan qoradha jeen yaadaa jira. Afaan keenya afaan turjumaanaa ta'uun isaas baay'ee nama gammachiisa. Dhaloonni qubee jireneeshinii kun baga nagaan gara kanatti dhuftan jennaanii carraa bareedaadha. Inshaallah ta'ala hayyoota Oromoo waan kanaaf wareegama kana kaffalanii galanni guddaadha. Akkuma eegalanitti akka xumuran dhaamsa kana dabarfachuu barbaada. Warreen biyya keessaa fi alaa jirtanillee waan kana erga eegaltan xumuruu akka qabdan Googilii afaan Oromoo kanaa sirrachuudhaaf yoo xiqqaate waggaa lama hanga waggaa sadii fudhata gana kana achi jechuudha. Maaliifi waan baay'eetu hafe, jecha baay'eetu hafe. Garuu qorataa Googilii itii miti. Fakkeenyaa fi waa tokko tokko ni argina. Inshaallah ta'ala waan hafe kanallee akkatti dabalanii dhaloota kanaaf waan gaarii akka hojjetan dhaamsa kana dabarfachuu barbaada. Galatoomaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akam jeritan paya gesan jeritani jarra wallahi alhamdulillah skenya jarra. Gamuchu guddaa tokko natti dhagahame maaliifi afaan Oromoo afaan Googilii yeroo ta'u yeroo na kanatti bara duraanii afaan Oromoo raadiyoo cabsa jaanii jarri diinaa maqaan taanii Oromoo moggaasa turanii har'a garuu afaan Oromoo afaan Googilii yeroo ta'u kanatti warreen aarsaa kana kaffalanii lubbuu isaanii ittiin wareeganiif galanni haa ta'u. Akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii jirtanii kongireeshin jennee jirra. Ilmaan Oromoo warreen biyya lafaa jirtan warreen biyya keessaa biyya alaa jirtan ulfaadhaa baay'ee galatoomaadha. Googiliin ammallee namoonni baay'een Googilii keessa galanii sarchii yoo godhan akka barbaadanittis argamaan jiru maaliifi jechoota baay'ee irraa fi jechoonni isaan hayyoonni keenya akkuma eegaletti akka xumuran dhaamsa kan dabarfachuu barbaada. Garuu nama baratee sii miti, nama Googilii qoratu miti, nama waa'ee afaan Oromoo qoratu sii miti. Afaan Oromoo naan jaalladha, afaan saba kootii, afaan keenya waan ta'eef naan qoradha. Yeroofis yoo gaafa rabbiin
yeroo tokko yoo carraa barumsaa argadhe anillee baradhee waa'ee qorannoo afaan Oromoo aadaa afaan Oromoos naan qoradha jeen yaadaa jira. Afaan keenya afaan turjumaanaa ta'uun isaas baay'ee nama gammachiisa. Dhaloonni qubee jireneeshinii kun baga nagaan gara kanatti dhuftan jennaanii carraa bareedaadha. Inshaallah ta'ala hayyoota Oromoo waan kanaaf wareegama kana kafalanii galanni guddaadha. Akkuma eegalanitti akka xumuran dhaamsa kana dabarfachuu barbaada. Warreen biyya keessaa fi alaa jirtanillee waan kana erga eegaltan xumuruu akka qabdan Googleen afaan Oromoo kanaa sirrachuudhaaf yoo xiqqaate waggaa 2 hanga waggaa 3 fudhata ganaa kana achi jechuudha. Maaliif waan baay'eetu hafe jecha baay'eetu hafe hangaruu qorataa Googleetii miti. Fakkeenyaa fi waa tokko ni argina. Inshaallah ta'ala waan hafe kanallee akkatti dabalanii dhaloota kanaaf waan gaarii akka hojjetan dhaamsa kana dabarfachuu barbaada. Galatoomaa.